Seenatti fakkaata moo Abuu Maasfaa kana? Isaan dhiisitee ani fate wal barraa kan isaanii ala gurra yaamitte anuma fate wal barraa achiin itti fufna rakkoon hin jiru. Tole Israa'el olaanaan jedhan maqaa korraa piroofaayilii irraa argaa jirta miti yoo? Okay, Israa'el olaanaan isa abdii Musaa amantiin kee maal dursa? Pheenxee. Okay, pheenxee irratti yaada kennuu barbaadde? Eeyyee. Dursa pheenxeen eessaa dhufteerra pheenxeen amantiidha kan jedhu dursu pheenxeen amantiidha ati waan dubbiste qabda. Pheenxeen akkuma jettee amantiin utuu jedhee Waan qabaafis hin jedhame. Okay, meesh pheenxeen amantiidha kan jedhume. Pheenxeen amantiidha kan jedhu naa akkam ture pheenxee jechi jedhu pheenxaaqostee wanti jedhamu irraa dhufe isa jedhamuun hiika isaa sii kennu barbaade. Silee inni abbaa kana gaafachaa ture wallaale malee kana yaada kaafamaa ture beektaa? Okay, amma gaaffiin koo yesu pheenxee jechuun amantiidha kan jedhu jiraa jechuudha gaaffii. Sanumaan wal qabata. Eeyyee pheenxee kan jedhu pheenxeeqostee wanta jedhamu irraa dhufe. Dhufuu isaa miti pheenxeen amantiidha kan jedhu jiraa jedhe gaaffiidha. Ergi irraa dhufe eeyyee amantiidha. Ishee pheenxeen amantiidha kan jedhu meesha. Ati ammatti daayirektii pheenxee na gaafachaa jirta miti ati pheenxeen amantiidha isa jedhamu. Eewa akkas. Eeyyee yaadni kee gaariidha. Pheenxee jechi jedhu immoo pheenxeeqostee irraa dhufe eeyyee amantiidha. Amantiidha kan jedhu. Sarba siin jenne pheenxeen amantiidha kan jedhu caafameeraa siin jedhe malee. Ammaa kun caafamee hin jiru. Garuu pheenxeeqostee jecha jedhu irraa dhufe isa jedhamu si kaasuu barbaade. Hin jiru ayyee gaariidha. Pheenxeen Yesuus Kiristoos pheenxeedha. Gaaffii akkana kunuunee gaafattaati. Yesuus pheenxeedha siin jedhe. Maal jechuu keedha naan galle ifa naa godhame kana Yesuus pheenxeedha. Ati pheenxeedha erga taate Yesuusoo pheenxee maka keetiiti moo akkamiin jedhe? Yesuus ergamaadha. Ergamaa eenyu? Abbaa. Ergamaa Waaqayyo abbaati? Eeyyee. Mashaallah tabarakallah. Okay, waan gaarii. Museenoo ergamaadha moo ergamaa miti? Ergamaadha. Ergamaa eenyuti Museen? Ergamaa abbaati kannis. Ergamaa abbaati. Kanaafuu Yesuus waaqaa miti miree ergamaa akkuma Musee fa'aa ergamaa Waaqayyooti malee waaqaa miti mi? Mana gaaffii gaafachuun kee bareedaadha. Garuu gaaffii daayirektii gaaffii jallisitee utuu nama gaafachuu diste gaariidha nama ko. Jallisaa hin jiru sirrii masi gaafataa. Baateere. Abdii ajandaa kanarratti na wajjin dubbadhu. Okay. Welcome. Ani fakkeenyaaf ayyeessi ajanduma kanarratti wajjin haasawaa. Ani muslima akka Nabi Muhammad muslima ani Nabi Muhammad illee muslima an hordofaa isaanii waan ta'eef muslima. Ati kiristiyaana yookaan pheenxeedha mi Fayyisaa? Ani international Pentecost jedhama. Okay, pheenxeedha. Ati akka Yesuus pheenxeedha moo akka eenyu pheenxeedha? Ati eenyutu pheenxeedha? Fakkeenyaaf amma Nabi Muhammadu muslima akkuma Nabi Muhammad anis muslima isaan hordofa waan ta'eef. Ati hoo islaa Yesuusin hordofta? Ati pheenxeedha? Yesuusoo pheenxeedha? Yesuus waaqa kanaaf lafa kana kan uume waaqa waaqota gooftoota addaamiin kan uume. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoomsa 26. Yesuus pheenxeedha moo miti si gaafadhe? Yesuus pheenxee miti inni waaqa. Yesuus pheenxee miti. Bartoonni pheenxeedha? Ayyee mee bartoonni pheenxeedha kan jedhu raganaa kenna. Hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoomsa 1 amma 6tti nu dubbisa. Lakki wallahi akkas hin jedhu.
waa'ee pheenxee man dubbatu sun waa'ee ayyaana guyyaa kuwwaan Abdi ati TikTokii kanarratti nama qancarte ati evidensii kun haa dubbisi isaa booddee yaada waliif ibsina. ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxaaqoostee jedhamee beekamu yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Asitti dhaabe. Amma eenyoon walitti qabame? Islaama moo Budinisiidha moo ergamoota Yesuus Kiristoositti walitti qabame bakka kanatti? Ergamoota Yesuus Kiristoositti walitti qabame. Kontinu itti fufii dubbisa. Hin jedhu ergamoota hin jedhu. Oh, hin argita. Dubbisi. Poole. Okay, asitti garuu ergamoota hin jedhu kaa. Rakkinan qabu. Ati waluma faana argina. Amma lakkoomsa jaatti naa dubbista. Eebbifame. Okay. Dingata suursaa waaqa irraa akka bubbisuutti dhaga'amee manicha isaan keessa jiranis guutee arraba biddaa kan fakkaatu isaanitti mul'atan gargar ta'amsa'anii wanta akka arraba biddaa kun tokkoon isaanii irra ta'a. Yommuu sun hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman akka hafuurri dubbachuu. Amma Islaamni hafuura qulqulluun guutamu. Budinisiin hafuura qulqulluun guutaman. Waaqeffataan hin guutaman. Pheenxeetu hafuura qulqulluu guutama. Akka ibiddaan dhufeessan. Ortodoksiin hafuura qulqulluun hin guutamanuu? Ansaanii jaruma gaafanna booddee. Lakki kaa kan musliimaas muslima gaafatta akkasa taanaan ammoo kan musliimaa akkamitti kan musliimaa? Islaamni si'ee biti. Namaan biraan barbaadu. Islaamni si'a. Islaamni si'e. Ooyika. Buudizimii dubbattee, Islaama dubbattee, eenyuun dubbattee, waaqeffataa dubbattee kan ortodoksii isaan gaafanna. Eenyutu bakka si buusee kan buudizimii, kan musliimaa, kan waaqeffataa dubbattee kan ortodoksii keessee gaa jettee wanni dhaabattuuf maalire? Himi ni guutamu. Isaan kiristaana. Aayee isaan guutamu. Hin guutamu. Kan okay galatoo. Hin guutamu. Kanaafuu warri kun pheenxeef ortodoksii ta'uu isaanii maaliif beektare? Rakkina qabu ergamoota isaanii yeroo sanatti ortodoksiin achi hin jiru. Ergamoonni ortodoksii moo pheenxeetu dursu? Ayyee pheenxee moo ortodoksii dursu? Pheenxeetu dursu. Hin sobde. Maaliif? Pheenxeen kan dursu kaatolikii boodaanii miti? Yoo barbaadde pheenxee kan jiru kun akka seenaatti yoo lagaafataa jira koy garan biraan filoosoofiyaan biraa yiisan. Amma eddee ortodoksii dubbata yoo islaama taate wayima islaama dubbatu koy ani waa nama 433 as keessa jira. Kanaaf waa dhugaa walitti himna. Dhugaa walitti himna taanaan ortodoksii moo pheenxeetu dursa? Akka addunyaatti pheenxeetu tursa, akka Itoophiyaatti garuu ortodoksiitu dursa. Ragaa naa kenni, evidensii naa kenni. Hojii ergamoota isuma ammatti dubbistu. No. Kuni pheenxee dursaa ortodoksii dursaa. Ayyee dubbisiif gara ortodoksii booddee deebina. Asirraan socho'u. Ortodoksii fi pheenxee kamtu dursaa naa kenni. Ani akka seenaa dubbisetti ortodoksiin hin dursiti. Dabalataan ammoo kaatolikiitti aana kaatolikii irraa Maartin Luuter King protest godhee ba'e. Akkasii beekamu. Kaatolikii dursaa kan jirtu ortodoksii. Ani wayii pheenxee haasaa jira. Ayyee mee ortodoksiin Baabilii keessatti barreeffamee jira bakkuma tokko naa baasne. Maal pheenxeen Baabilii keessatti barreeffamee jira? Kun bakka ati amma dubbistu Pheenxeqoostee jedhama. No. Pheenxeqoosteedha malee kuni pheenxee miti ka. Pheenxee gaafa humni hafuura qulqulluu ibiddaati isaanirra bu'ee tokko isaanii afaan haaraa dubbatan. Kanaaf ani pheenxee. Ayyee galatoomne. Ni pheenxee baana. Eebbifame cufadhu. Galatoomne. Ayyee. Eebba. Taaddee. Gara namaan biraa deemte? Geeffanne anifatti geeffanne maaliif jennaan waan qabu ayyee. Adirree karee booni. Pheenxee kana kootu fudhatu. Okay. Taaddee ortodoksiin hafuura qulqulluu qabu moo hin qaban? Hafuura qulqulleessaa fidan isaammee amantii isaanii gargar hin ba'u. Kaan Gabreelii, Mikaa'eela, Maaraamii
waa baay'ee waaqessu. Kanaafuu namni kan Kiristoos hin taane immoo hafuura qulqulluu hin qabu. Okay, mootummaa Waaqayyoo galuu moo abidda galu reesaan? Mootummaa Waaqayyoo karaa Kiristoos malee karaa maaramiidhaan hin argamu. Okay, kanaafuu kiristaanonni kanaafuu ortodoksiin ibidda seentii mire? Inni beekamaadha ka. Beekamaadha. Naqi achi ibiddatti itti qoraan itti darbadhu achitti wallahi kibiratii itti caa. Akas. Waan gaarii. Waan gaarii. Waa si gaafadha namni. Okay. Macaafatti dabalee fi irraa irrise mootummaa Waaqayyoo ni galamoo hin galu. Qo'ee tokkicha garuu ifa manaa godhiiti. Wanta irratti mari'annu specific godhiiti natti. Waan biraa keessa akka galu hin barbaadu. Okay. Wanni ani si gaafadhu wanni ani irratti si hojjedhu namni macaafatti dabaluu fi irraa irrisu mootummaa Waaqayyoo ni galamoo abidda gala. Namni macaaficha irratti dabalus irraa hir'isus immoo dhorkaadha.